Ashama harka fuune kabajamtoota hordoftoota JMN akkam jirtan nageenyi keenya waaraa bakka jirtan cufatti isin akka qabu jecha kun qophii waarii JMN qophiin waarii JMN karaa JMN dalagamuun karaa foddaa Prime Television guyyaa isaa eeggatuun yeroo kana kan isin bira ga'u qophicha qopheessuun isin waliin turtii kan godhu yeroo cufa ani Rabbirraa Leenjisaati har'aaf ogeessi kaameraatiif teeknishaal Daawit Tashoomaan waliin jira haga xumura qophii keenyatti nu duuka bu'aa isiniin jecha egaa har'a waarii JMN keessummaa jabdu tokko qabadheetiin jira. Keessummaa kana osoo wal isin barsiisin dura Salaalee Yuunivarsiitiitti barsiistuu afaaniif ogbarruu akkasuma barsiistuu qof miti qorattuu seenaa akkasuma barreessituullee barsiistuun kun eenyu jechuun keessanii nafuu isa garma isaaniitti isin dabarsaa dhaggeeffattoota kenna wal bari. Hayyee ulfaadhu. Barsiistuu Rumee Daggafaan jedhama. Yuunivarsiitii Salaaleetti barsiistuu muummee afaan Oromootiif ogbarruuti. Akkasuma qorattuu fi barreessituu. Hayyee Rumee egaa kanaan dura keessummallee si godhachuu baadhu. Hoggoota hedduu booda deebinee wal arguu kootti carraa kanaan gammachuun qaba. Anis baay'een gammada. Atillee keessummaa taatee har'a qophii waarii JMN irratti argamu keetiif ulfaadhu sin jedha. Atis guddaa galatoomi. Kanuma wal qabsiisee egaa har'aa turtiin nuti waliin taasisnu dhimma ogummaa keetiitiin wal qabatu dhimma afaaniti. Keessattuu dhimma afaan Oromootiif ogbarruudhaan wal qabatee afaan kun waggoota hedduuf jarraaf yoo jenne wal gaafachiisu. Cunqursaa keessa ture afaan kun cunqurfamaa akka baduuf illee irratti dalagamaa ture. Egaa akka ogeessatitti immoo har'a waan sila hawaasni irraa baratuu qabuu fi waan irraa hubatamuu qabu waan muraasa akka nu kaastu barbaada. San dura afaan jechuun maanu hiikoo afaanit irraa kaanume afaan jechuun maali? Hayyee ulfaadhu. Hayyee. Anaafsi ka walitti fide afaan. Hayyee. Waa walii galtu. Hayyee. Waan ittiin hawaasa wajjin yaada wal jijjiirtu. Hayyee. Waan ittiin jiraattu. Hayyee. Waan ittiin jiraattu sana ammoo dabarsitee yaada kee ittiin ibsachuu kan dandeessudha jechuudha. Hayyee. Wal qunnamtiif gargaara, walii galteef gargaara. Hayyee. Addunyaa kanatti wanti raawwatu kamuu Hayyee. walii galtee afaanitiin ta'a. Afaan kamuu yoo ta'e afaan hin dubbattee walii galta. Saayinsii keessa galchiteetu ittiin waan barreessitu hojjetta. Wanti barreeffamu sun iyyuu afaan irraa dhufaa jechuudha. Kana. Mee gara ogummaa keetitti osoo seeniin dura muummee afaanii kanatti yeroo dhuftu yeroo barnoota gadi turteetti fedhii kee ture moo afaan kana? Eeyyee anaaf fedhii koo ture. Gajjallaarraa kaasee Hayyee. hojii ogbarruu wajjin wal qabsiisee aartii wajjin wal qabsiisee wantoota garaagaraa walaloo barreessuu wajjin wal qabsiisee hojii hedduu keessatti hirmaachaan ture. Hayyee. Akkuma ol siqaa deemu fedhiin ogbarruu kana malees aadaa afaan Oromoo baasanii mul'isu folkloor Oromoo keessatti wantoota hojjetamuu qaban hedduu waan jiraniif suniin akkamittiin bahanii mul'achuu qabu kan jedhu ofii kiyyaafis gahee ofii kiyootii taphachuu qaba waan jedhuuf fedhii sanaan gara sanatti deemee jechuudha. Hayyee egaa yeroo ati gama barsiisummaatti dhuftutti afaan kun afaan gannoota hedduudhaaf cunqursaa keessa ture. Afaan akka baduuf irratti hojjetamaa ture. Egaa afaan kun akka badu osoo hin taane daraanuu dagaagee har'a immoo sadarkaa biyyoota guddatan keessatti barsiifamuu jalqabeeti kan jiru afaan Oromoo. Kanaan wal qabate afaan kun kaleessa keessattuu sirna baruu barsiisuu keessatti afaan kun daraan guutuu Oromiyaa keessatti rakkisaadha kan inni ture. Mee ati yeroo darbe keessa badiinsa afaan kanaatiin warra hojjechaa turantu jira. Waan sana akkamittiin ilaalaa turte sirnoota darban keessatti? Egaa akkuma beekamaadha eenyuma birattuu wanti afaan Oromoo irra gahaa ture nama baratees haa ta'u hawaasnumti afaan kanatti fayyadamu aadaa kanatti fayyadamu afaan Oromoo maalirra akka ture hin beeka. Sawajji wal qabsiisee sirnoota garaagaraa keessatti afaan barnootaa akka hin taane kana malees afaan barreeffamaa akka hin taane afaan tokko afaan barreeffamaa kan ta'u afaan ogbarruu kan ta'u afaan saayinsii fi teekinooloojii kan ta'u kana malees afaan qorannoo fi qo'annoo kan ta'u yoo barnootni itti kennamedha. Yoo carraa barnootaa argateedha. Akka sana hin taaneef garuu irratti hojjetamaa turee jira. Sabni Oromoo immoo kana ofirraa faccisuuf haga lubbuu kennuutti haga lubbuu aarsaatti hojjetaa tureera. Hayyoonni hedduun gootonni Oromoo hedduun sababa afaanii fi aadaa Oromoo eenyummaa Oromootiif du'aa turan. Sanaaf sadarkaa har'a irra jiru. Diigrii irraa kaasee muummee garaagaraatiin sadarkaa barnoota digirii lammaffaarraa kaasee afaan muummee garaagaraatiin akkasumas sadarkaa PhD'tti muummee garaagaraatiin afaan kun kennamaa jira. San kan taasise maalidha? Cichoomina.
hayyoon Oromoo lubbuu itti qabaniiru dhiigni dhangala'eera lafeen itti cabeera amma yeroo dhiyootti jechuudha. Haa ta'uti garuu jijjiirama yeroodhaa yerootti jiruun har'a sadarkaa ittiin barnoota afaan ogbarruu kana malees afaan hojii mootummaa ta'ellee akka tajaajilu taasifamee jira jechuudha. Mee afaan kun afaanota biyya kana keessattuu afaanota Afrikaa keessa afaan dubbata hedduu qabu. Keessattuu yeroo ammaa kanatti afaan sadarkaa afuraffaarraa gara dubbata heddummina qabu Afrikaarraa gara sadarkaa sadaffaatti dhufaa jiramu jedhameeti kan inni ilaalamu. Yeroo darbe keessas afaan kun dubbataan isaa hedduu akka ture ragaalee hedduutu jira. Afaan kun afaan qorannoo akkuma ati kaaste afaan barnootaa akka hin taaneef afaan qorannoo akka hin taaneef irratti dalagamaati ture. Afaan barreeffamaa adda addaa akka hin taaneef irratti dalagamaati ture. Hawaasni kun afaan kana tursiisee keessattuu abboliin kaleessa darban afaan kun akka turu maloota adda addaa fayyadamuudhaan afaan kun dabree akka as gahu taasisanii jiran. Dhaloonni har'aa kun immoo akka barbaachisummaa isaatitti tikseettee yaadda. Egaa dhiibbaan garaagaraa ture suni akka kallattii hedduudhaan sabni Oromoo cunqurtaa san keessaa ba'uuf kan barates kan hin barannes kan eenyummaa isaa beekus afaan kun aadaan kun kiyya jedhee kan irratti qabsaa'aa ture hedduudha. Sadarkaa har'a jiru kana wajjin wal qabsiisee dhaloonni ni barata waan baratu wajjin wal qabsiisee gahee mataa isaa bahuu qaba. Tarii ba'aan jiraatoo ta'e kan baratu carraa argateera. Amma sirna san keessatti akka barnootaa akka aadaa akka afaan isaa wajjin wal qabsiisee suni hawaasni Oromoon cunqurfamneef ture miti kan dhibbarratti geessifamaa ture. Carraa kana immoo dhaloonni kun salphaatti argatee jira. Salphaa tola argannee ani sadarkaa kootitti tola argannee dhiibbaa malee argannee jedhee yaadaan. Seenaa darbeerraa hawaasni Oromoo sabni Oromoo waa'ee afaan isaatiif waa'ee aadaa isaatiif even waa'ee amantii isaatiif maal ta'aa akka ture gaafa duubatti deebinee ilaallu har'a nuti tola arganne. Carraa tola arganne kana immoo kunuunsuu qabna itti fayyadamuu qabna daran daballee mul'isuu qabna jechuudha sadarkaa addunyaatti. Kanaaf sun itti fufuu qaba jedhee yaada. Afaan kun egaa har'a afaan qorannootis ta'ee afaan kun sadarkaa biyyoota addunyaa gurguddatan keessa akkuma jalqaba kaasee sadarkaa barsiifamuutti irra gaheeti kan jiru. Keessattuu garuu biyya keenyatti yeroo deebinu fageenya osoo hin deemin giddugala Oromiyaa yoo fakkeenya fudhanne karaa afaan kana guddisuutiin wal qabatee wantoonni jiran laafaa fakkaata. Keessattuu karaa qaama dhimmi ilaallatuun waan kana akka ogeeyyitti maal laaltan keessattuu gama ogbarruutiin wal qabatee yeroo ammaa kanaatitti ogbarruuleewwan bahan hawaasni hedduu komii irraa qaba gama afaanitiin waan nama arrabsufaa fakkaataa jedhan ogbarruuleewwan kun isin akka ogeessatti akkamiin laaltanime? Egaa kuni komitimantii wajjin wal qabsiisee tokkoffaa sadarkaa gadiirraa wal qabsiisee dhaloonni baratu bifa kamiin qixa sirriin barachuu qaba. Ofiisaatiif bifa kamiin komitimantii sitti meera dursa wanta tola argatte baay'inaan mi'aan isaa sitti hin beekamu barbaachisummaan isaa sitti hin beekamu haa ta'uuti carraa tola argatte kan ammoo akkamittiin ofii keetii kunuunsuu qabda kan jettu tokkoffaa dhaloonni ofiisaatiif hanqina isaa ilaaluu qaba. Akkuma amma jette dogoggora qubeessuu wajjin wal qabsiisee barreeffamoota hiika isaa wajjin wal qabsiisee akkaataan itti aadaa wanta jecha hiika laanne wajjin wal qabsiisee sunniin barreeffamu namni gajjallaarraa baratu qixa sirriin barachaa dhufuu qaba. Gajjallaarraa beezii manni tokko gaafa ba'u beezii isaa gaafa ba'u bu'uurri isaa gaafa ba'u isa wajjin wal qabsiisetti gubbaan isaatis miidhagaati hundee isaas qajeelfamaa kan deemu. Kanaaf dhaloonni dursa gajjallaarraa qixa sirriin barachaa deemuun barbaachisaadhaan jedha. Lammaffaa immoo dogoggorri sun yoo uumame akkaataa kamii furuu dandeenya? Furamuu qaba. Already akka bifa kanaatti fufuu hin qabu. Kanaaf akkamitti furuu dandeenya kan jedhu irratti hojjetamuu qaba. Callifamee dogoggorri kun laalamaa deemuu hin qabu. Itti fufuu hin qabu. Qaamoleen dhimmi ilaallatu sana furuu qabaachuu danda'an. Qaamni dhimmi ilaallatu tokkoffaa dhaloonnumti bifa sanaan barreessu irratti hojjechuu qaba. Abdeet of gochuu qaba. Of jijjiiruu qaba. Shaakaluu qaba. Gara qixa kamiinaa waan sirriitti bahuu qaba kan jedhu laaluu qaba. Dogoggora ofirraa dursa barachuudha. Ani dogoggoreera yoo jedhe dogoggora ofirraa barachuudha. Isa wajjin wal qabsiisee qaamni immoo yoo bahee mul'ate kallattii garaagaraatiin tokkoffaa biiroon barnoota Oromiyaa jira. Akka afaan Oromootti fudhannee gaafa laallu sana irratti hojjechuun barbaachisaadha. Kitaaboleen barnootaa barataa madaalan akkaataa kamiin qabiyyee san keessatti shaakalsiisaa deemu kan jedhu laaluun barbaachisaadha. Sanarra darbee garuu afaan kana guddina afaan kanaatiif guddina aadaa kanaatiif qaamni biiroon aadaa fi turizimii giddugalli aadaa qorannoo kana malees qo'annoo Oromoo isa wajjin wal qabsiisee hojiiwwan jala jalaa osoo bahee
rakkoowwan cimaa irra geessisuun hin deemin akkaataa kam irratti hojjechuu qaba kan jedhuun hojii sana hojjechuun barbaachisaadha jechuudha. Waan salphaa godhanii ilaaluu hin qaban. Deemee sun yoo itti fufe haga waliigaltee dhaabuttuu yookiin immoo waliigalteen rakkachuuttuu gahuu danda'a waan ta'eef akkamitti irratti hojjetamaa kan jedhu bu'uura rakkasee irratti hojjechuun barbaachisaadha jechuudha. Keessattuu dhimma kana xiyyeeffannaa wanti si gaafadhee fi gama birruutiin wal qabate barruuleewwan keessattuu hoggoota arfa shanan dabran kana as bahaa ture. Akkuma dubbistoonni tokko tokko qeeqa gara marsariitii miidiyaalee hawaasaatiin yeroo isaan kumatan yeroo adda addaatti argaatiin ture. Namni hedduun namni cufti irra yaada kennaa ture. Keessattuu kitaabolee hedduu ba'anii wal qabate jechoonni achi keessa kaa'amanii fi jechoonni illee safuu eeggannaatu jira. Jechoota afaan Oromoo keessatti jecha Boorana biratti safuu ta'e jecha Sinkoomandoo biratti safuu hin taane jecha Macca biratti safuu ta'etu jira. Jechoota kanallee yeroo ittiin eeggannee fi yeroo itti hawaasni komii kaasu komiin kun immoo yeroo itti furmaatan arganne kan kaasu akka ogeessatitti mee wanti kun yoo itti fufinsa qabaate afaan kun laaffataa hin deemu kuffisaa hin deemu akkamiin ilaaltan? Bu'uuruma adda baasuun diyaaleektiiwwan yookiin loogota afaan kana keessatti jiran adda baasuun barbaachisaadha. Namni tokko sadarkaa barreessuutti miti sadarkaa barsiisummaatti dhaloonni gaafa baratu hawaasa tokko bira hawaasa biraa deemee jiraachuu danda'a. Saboota garaagaraatiin hojiin jiraachuu danda'a, jireenyaan jiraachuu danda'a, saboota garaagaraatiin jechoota laguu ta'an fudhatee deemuu danda'a. Iddoo sanitti kan hin beekamne iddoo inni deemu sanitti jechoota laguu ta'uu danda'a. Kanarraa akkamittiin of eeguu qaban tokkoffaa gaafa baratan san keessatti qabiyyeen galuu qaba. Lammaffaa immoo waalteessi afaanii jiraachuu qaba. Afaan waaltee sun bu'uuraan hawaasatti gadi bu'uu qaba. Haga dhalootatti jechuudha. Dhaloonni isaa yoo baran jechoota sanneen beekuu qabanii jechuudha. Arsiitti maaltu jedhama? Booranatti maaltu jedhama? Baaleetti, Harargeetti, Shawaatti, Jimmatti, Iluu Abbaa Booratti, Oromiyaa guutuu keessatti maaltu jedhama kan jedhu san adda baasuu qaban. Jechoota san gaafa adda baasan wanta barbaachisuun akkaataa barbaachisuun akkaataa hawaasa wajjin walitti isaan mufachiisnee fayyadamuu qabu jechuudha. Kanaaf tokko loogni afaanii barbaachisaadha. Looga afaanii keessatti waaltiin afaanii barbaachisaadha. Waaltiin suni afaan garaagarummaa afaanii saba walirraa fageenya hawaasatti irra jiru sana giddugaleessaan furuu yookiin immoo xiqqeessuu danda'a. Waliigaltee sun akka hin gufanne xiqqeessuu danda'a. Yoo guutummaa guutuutti illee furuu baate. Deemee immoo guutummaa isaatti yoo fure gaarummaa qabaata. Haa ta'uti jechoonni garaagaraa afaan tokko keessa jiran baay'inni suni jechoota baay'inni afaan tokko keessa jiru ni fayyada akka hawaasa tokkootti. Jechoota garuu safuu ta'an kanneen yookiin immoo hawaasa tokko biratti beekamanii hawaasa biroo biratti hiikan laanne yoo jiraatan dhalootni akkaataa kamiin barsiifamuu qabu kan jedhu qabiyyee barnootaa keessa jiraachuu qaba. Lammaffaa immoo waaltiin afaanii keessatti galee waaltiin afaanii san keessatti akka san baratan sun immoo hawaasa guutuu bira akka ga'u barataa guutuu bira akka ga'uuf itti fayyadamuun barbaachisaadha jechuudha. Hayyee mee gama loogatiin wal qabatee keessattuu jechoota itti fayyadamuudhaan wal qabatee jechoota ergisaa akka afaanitti itti fayyadamnu hedduutu jira. Akkuma afaan Oromootirraa saboonni biraa yookiin afaan biraa ergifate nutillee afaan ergifannee itti fayyadamnu ni jira. Kallattiiwwan adda addaatiin jechuudha. Wantoota fakkeenyaaf akka fakkeenyatti yoo fudhanne meeshaaleewwan maqaa Oromoo hin taane hedduutu jira. Maqaa faranjii fa'aa yookiin warra adiitiin fa'aa akka fayyadamnu. Kanarratti akka hayyootaatti maqaa Oromoo kana waan san laaluudhaan waan sana maqaa Oromoo sana moggaasuu yookiin loqoda Oromootitti jijjiiruu waan sun ni danda'amu mee waan sana akkamiin ilaaltanis? Afaan tokko sadarkaa kamittuu ergifachuu danda'a. Sadarkaa addunyaatti afaan guddate tokko jecha afaan isaa keessa hin jirre afaan biraa wajjin sababa garaagaraatiif gaafa afaan san keessa galu jechichi hin jiru waan ta'eef itti fayyadamuu danda'a. Tokkoffaa haga dhumaatti itti fayyadamuu danda'a. Afaanichuma keessa galchee yoo jechichi jiraachuu baate. Lammaffaa immoo yeroof itti fayyadamuu danda'a. Yeroof kan itti fayyadamu yoo jecha san bakka bu'u argate jecha isaa fudhatee itti fayyadamaa jechuudha. Zeen jecha itti fayyadame sana ammas deebisee barsiisuu qaba. Dursa jecha afaan biraa keessaa dhufeetoo afaan san keessa galee hawaasni bal'ina itti fayyadamu yoo jiraate sanumaan beekee akka itti fufne adadaan barsiisaa deemuun barbaachisaadha. Kanaaf haga dhumaatti itti fayyadamuu danda'a yoo jecha dhabe. Lammaffaa immoo jecha yoo argate jecha afaan san keessatti uumamu amaloota afaanii keessaa uumamurtee hin jira. Uumteetu bakka buustee fayyadamta. Yeroo ta'e keessatti jecha dhabdee afaan kee keessatti yoo jecha sanaan fuutee bakka biraatti fiddee keessa galchite. Yeroo booda garuu jechi rileetidilii afaan san keessatti itti fayyadamtu. Waan sanaaf hiika kennu, waan sana hiika isaa wajjin bakka bu'uu danda'u yoo argatte sana dhiistee kan kee fayyadamta.
Sanaaf san keessatti bifa sanaan deemaa jechuudha. Yoo dhabe sanumatti fufsiisuu danda'a ergisaadhaan yoo argate immoo yeroo booda uumee jecha isaanii itti afaan isaa keessatti itti fayyadamuu danda'a jechuudha. Haa ta'uti garuu sadarkaa addunyaatti afaanonni amala afaanii keessaa ni ergifatan. Sadarkaa addunyaatti afaan guddate ni ergifata. Kan ergifatuuf jechi sun afaan san keessa jiraachuu baate jechuudha. Mee gama qubeessuudhaan wal qabate waan gabaabduu si gaafadha. Keessattuu akka luqodaatitti Oromoon kutaalee hedduu qabdi. Sinkoo maddoo jira, itti uumannaa jira, raayyaa aseeboo jira. Kutaalee Oromiyaa hedduutu jira. Oromoon akkuma bal'aa ta'ee aadaan isaas afaan isaas bal'aa. Afaan isaas bal'aadha yoo jedhu looga afaan isaatiif bal'aa. Fakkeenyaaf akka fakkeenya kaasuu dandeenya. Looga Harargee. Harargeen amma wayita dubbatu waan bara darbe kana keessallee wal falmisiisaa ture tokkotu jira. Dhimma qubeetiin wal qabate, qubee walitti aansuudhaan wal qabate waan kana irratti qorannoowwan gaggeessaa jirtan immoo akkamiin ilaaltanis waan kana keessattuu fakkeenyaaf bara darbe jechi qubeen wal falmisiisaa ta'e tokko ture. H fi K yookiin qubee K fi H walitti aansu kun akka loqoda isaaniititti akkaataa uumamiinsa jechoota jechoonni isarra uumama kan jedhan akkaataa uumamiinsa jechoota sanaatiin hundumtuu qubee mataa isaa bocachuudha barbaada. Kun immoo hawaasa Oromoo keessatti walta'iinsa yeroo afaan kun sadarkaa addunyaatti guddataa jiru keessatti walta'iinsa waan kanaa gidduutti qaawwa hin uumu akkamiin ilaaltan akka hayyuutti. Kuni yerootti jechoonni uumamuu danda'ani. Jechoon uumaman kun garuu bu'uurumaa kan dursa afaan sana seera afaan sanaa wajji wal qabsiisee akkaataa sirna barnootaa keessatti galee fayyadaa jiru wajji wal qabsiisee imaammata afaanii ittiin baratamaa ture wajji wal qabsiisee waan faallessu ta'uu hin qabu. Fudhatama yoo qabaate qaamni dhimmi ilaallatu sana furmaata kennuu danda'a. Fudhatama hin qabu taanaan fedha nama dhuunfati. Kanaaf dursumayyuu jechoon kana malees sagaleewwan afaan tokko keessa jiran kamidhaa kan jedhu akka sirna barnootaatti isa ta'u akka imaammataatti keessa galee itti fayyadamamaa jira. Fedhiin jiraachuu danda'a. Fedhii waan garaagaraa ibin qubee bocuu wajji wal qabsiisee fedhiin dhuunfaa turee jira. Soo fedhiin dhuunfaa suni qaama dhimmi ilaallatu yookiin immoo imaammata amma jiru wajjiniin sirna barnootaa amma jiru wajjin wal laallataayii waliin deemaayii san keessatti immoo bu'ee faayidaa hin kennaa yoo jenne suni fedhii nama dhuunfaa ta'uu danda'a. Fedhiiwwan nama dhuunfaa guyyaa guyyaan bocamu wal qabsiisee sun hojiirra ooluu hin danda'u. Akka waliigalaatti garuu afaan kana keessatti seera afaanii wajjin wal qabsiisee isa wajjin ni deemaayii guddina afaan kanaa wajjin wal qabsiisee fuulduratti tarkaanfachiisuu ni danda'a sadarkaa addunyaatti beeksisuu ni danda'a yoo jedhame faayidaa qabaannaan barbaadameeyyuu keessa galuu danda'a. Itti fayyadamuu ni danda'a. Haa ta'uti garuu fedhiiwwan yerootti namni dhuunfaa kalaqee itti fayyadamu san keessa galchuun agarsiisa barbaachisaa ta'u jechuudha. Mee gama afaanitiin wal qabate keessattuu naannawaa Finfinnee kanaa fi kutaaleewwan Oromiyaa garaagaraas yeroo hojiidhaaf deemnu akka riisarchiitettis wanti ilaalaa turre ni jira gama afaanitiin wal qabate keessattuu barjaaleedhaan wal qabate barjaaleewwan iddoo hedduu dhibbeentaa hedduu guutuu Oromiyaa keessa jiru waan nama arrabsa fakkaata. Waan kanarratti qorannoon gaggeessitan jira isinoo akka ogeessatitti akkamiin ilaalta waan kana dhiibbaa hin uumu afaan kun sadarkaa addunyaatti yeroo guddachaa jiru irratti dhiibbaa hin uumu keessattuu jenereeshinii yookiin dhaloota dudduuba keenya dhufaa jiru irratti dhiibbaa hin uumu keessattuu dhimmoota barjaadhaan wal qabatan kun iddoo hedduutti komiin kan irratti ka'uufi kan irra deddeebiidhaan mul'atu ka yeroo komiin irratti ka'ullee hin fooyyofne hoggaatti ganna dhufe cufa wal fakkaataa irratti dogoggorri dabalataa yeroo uumamu ka arginu. Wanti kun afaan irratti dhiibbaa hin fidu akkamiin ilaalta? Dursa kaaseen ture qabxii xiqqoo egaa iddoo hedduutti tarii yeroo ta'e keessatti biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa sanarratti hojjechuudhaaf wantoota seera afaanii hin eegne seera luga afaanii wajjin wal qabsiisee hiika jijjiiruu jechoota hiika hin qabne kana malees jechoota safuu ta'an jechoota safuu gaafa jijjiirtu yoo akkaataa dheerachuu qabu yoo dheerachuu baatte akkaataa gabaabachuu qabu yoo gabaabsuu baatte akkaataa jabaachuu qabu yoo jabaachuu baatte akkaataa laaffachuu qabu yoo laaffachuu baatte hiika dhabuu danda'a. Hiika addaa fiduu danda'a. Kana malees jechoota safuu fiduu danda'a. Salphaa fakkaachuu danda'a. Wajjin gaafa akkasitti ilaalamu salphaa fakkaachuu danda'a. Deemee ga'u sirna barreeffamaa irratti iyyuu rakkoo fiduu danda'a jechuudha. Sanaaf egaa akkuma dursa sii kaase dhaloonni maal hojjechuu qaba kun hojii isaati. Akkamittiin dogoggora kootirraa barachuu qaba kan jedhu. Dabalee immoo qaamni dursa biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa jalqabee ture dhimma kana. Hagam sirreessee hagam immoo irra deebi'eetoo san adda baasee al tokko eeksii itti gooteetuma dhiistee biraa deemuu osoo hin taane wanti dursa jedhame fooyya'eeramuuf fooyyoof. Dogoggorri amma yeroo ta'etti manneen daldalaa keessatti haa ta'uu
dhaabbileewwan dhuunfaa ta'uu dhaabbileewwan mootummaa ta'uu yeroo iddoo garaagaraatti dhaqee akka sirratu godhamee jira. Dhugaadhaan qixe sirriidhaan sirrateera kan jiru sana irra deebi'ee mirkaneeffachuu qaba. Rakkoon cimaan immoo kan jiru eenyu warreen barreessanii baasisan suni nama seera afaanii barate dursa ilaalchisuu qabu. Gulaalanii sirriidha moo sirrii miti dhaabbata guddaa keessatti dogoggora wayii argita. Namni immoo yeroo baay'ee dogoggora laala. Waan baay'ee miidhagee yookiin immoo hojii iddoo sanitti hojjetamu osoo hin taane dogoggora xiqqoo achirraa laalaa jechuudha. Sanaaf akka san hin taane namni seera afaanii barate kana osoo laalee fi waan tokko jechuudha. Akkuma itti nama argan barreessanii fuudhanii maxxansuu osoo hin taane waan hiika qabu waan seera luga afaanii wajjin deemu sana wajjin wal qabsiisee seera afaan sanaa duraa duuba isaa eegee akkamittiin deema kan jedhu sana namoota afaan baratan yoo laalchisan bu'a qabeessa. Sanarra darbee immoo qaamonni garaagaraa dhimma kana wajjin wal qabsiisanii too hojjetan sunniin hagam wanti kun hojiirra oolee kan jedhu sana laalchisuun kana malees akka irra deebi'anii sirreessan gochuun barbaachisaadha. Akka dhaabbata olaanaatti yeroo garaagaraatti irratti hojjetama. Akkamitti furamuu danda'a? Tokkoffaa furmaanni isaa qaamawwan inni ilaallatu. Qaamni kanarratti hojjechuu qabu irratti hojjechuu qaba. Gajjallaarraa barattoonni gaafa baratan waan baratan isa wajjin wal qabsiisee qixa sirriin barreessuu qaban. Namni barsiisu qixa sirriin barsiisuu qaba. Sanaan fudhataa deemanii jechuudha. Erga sun raawwate barreeffamoonni garaagaraa barjaalee wajjin iddoo dhaabbata barnoota irratti illee dogoggorri jiru jira. Sunni akkamitti sirrachuu qabu kan jiru sanatti yeroo garaatti qorannoon dhaabbata olaanaa garaagaraa keessatti ni hojjeta. Adeemsa keessa garuu adaduma sirrachuu danda'a. Qixa sirriin akka sirratuuf garuu ammas qaamni inni ilaallatu san sakatta'uun barbaachisaadha. Sirratee moo sirranne kan jedhu san laaluun dirqama jechuudha. Mee akka fakkeenyatti yoo sii kaase kitaaba barnootaa damee afaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti dogoggora uumame wayita darbe keessa marsariitii miidiyaa hawaasatirra wanti deemaa ture ni jira. Sun immoo marsariitiin kun tokko afaani ka baratamaa jiru. Wanti kitaaba sana barattootaaf ka qophaa'e kitaaba san guutuu argadhe dubbiseetiin ture ilaaleetiin ture. Barataa kutaa tokkooti wanti qophaa'e suni waan sila barataan kutaa 4-5 baratu waan hin madaalle wanti dhiyaate sun akkin ani ilaaletti garuu wanti kun iddoo biraatti illee deebi'ee kan mul'atu yoo ta'e afaanicha irratti dhiibbaa hin fidu. Fakkeenyaaf dhaloonni waan barachuu qabu otoo abba caadaa barachuu qabu waa'ee seerlugaa yoo barate kutaa tokkotti osoo abba caadaan barate waa'ee seerlugaa barsiisa yoo ta'e kun barataa sana irrattis dhiibbaan qabu afaanicha irrattis dhiibbaan qabu akkamitti ilaaltu akka ogeessatti. Yaada sirrii kaastee tokkoffaa barataan baratu sadarkaa isaatiin deemuu qaba. Sammuu masaayituu gabbisaa kan deemu barataa yommuu baratu sadarkaa isaatiin waan barachuu qabu barataa akka deemu. Gajjallaatti sana barsiistee gubbaatti sarqee sanuma barsiista taanaan wanti jijjiiramuyyuu jiraachuu danda'a. Sanuma keessatti immoo dogoggoroonni garaagaraa jiran. Practically kitaaba barnootaa garaagaraa dubbiseeraan fuula feesbuukii kootii irratti nan maxxansa. Tarii wajjin jirra waan ta'eef arguu dandeessa. Fuula feesbuukii kootii irratti kitaaba irraa fuula isaa wajjin kutaa meeqa akka ta'e maal fuudhee nan maxxansaan. Dogoggoroonni kunniin tokkoffaa qaamoleen kitaaba kana qopheessan sana laaluun barbaachisaadha. Seeccaatiin achi keessa jiru. Dogoggorri fakkii wajjin wal qabsiisee achi jiru. Dogoggorri lakkoofsaa wajjin wal qabsiisee achi jiru. Barattoonni dogoggora barachuu achi deeman immoo ilumayyuu waan dursa manatti baratanii beekan sana achitti wallaaluuf deeman immoo barachuuf deemanii si jechisi al tokko waan argamu jechuudha. Qabatamaa waan jiruuf asitti waan argeef waan fuula kootii irratti fuula feesbuukii kootii irratti barreesseef. So xiyyeeffannoo itti kennamuu qaba ammas. Qaamoleen kitaaba kana qopheessan warri seeccaan jiran warreen sadarkaadhaan kitaaba san keessatti gahee garaagaraa ba'an jiran dabalee immoo gulaalli waan uumaa irratti warreen gulaalan jiran sanniin qixa sirriidhaan akkaataa kamiin deemaa. Lammaffaa immoo ogummaa wajjin wal qabsiisee deemuu qaba. Ogummaa keessatti namoonni kitaaba san qopheessan akkaataa kamiin achi keessa galanii toosaan raawwachuu danda'u kan jedhu yoo bifa sirriidhaan deeme wanti sun akka sirratu taasisaa jechuudha. Dogoggora kan uumamne taasisaa jechuudha. Dabalee immoo sadarkaa barataan ittiin baratu kutaa tokkotti maal barachuu qabu, kutaa lamatti maal barachuu qabu, kutaa saditti maal barachuu qabu adadumaan deemaa jechuudha. Sun immoo sammuun barataa akka gabbatu taasisa. Humna isaatii ol yoo ta'e barumsicha yoo jibbuu danda'a jechuudha. Wanni sadarkaa isa eeggatutti sadarkaa barachuu qabu sana yoo barachuu baate humna isaatii olitti ta'a jechuudha. Sana akka hin taaneef akkaataa kamiin waan sadarkaa isaa eeggate sana barsiisuun danda'ama kan jiru irratti xiyyeeffannoo kennuun barbaachisaadha. Haye yeroo keenya faana deemuuf gama keetitti deebi'a. Barsiistuu Hurrumiin qorattuudha. Mee haga ammaatitti muummee maal irratti qorattee
qorannoo kee keessaa wanti itti milkoofte maali? Ani egaa normally ogbarruu wajji wal qabsiisee afaa wajji wal qabsiisee isin jedheera barsiisu anan barsiisu san keessatti baay'inaan ani afoola irratti kan ani kitaabas kanan barreesse afoola wajji wal qabsiiseeti hambaalee seeneffamoota afoolaa jedha hambaalee seeneffamoota afoolaa waan dur ture sana hawaasni nu biraan gahee jira yoo xiqqaate waan ijoo ta'e waan afoola Oromoo waan aadaa Oromoo keessa jiru waan folkloorii Oromoo keessa jiru waraabnee fixuu hin dandeenye haa ta'u ammuma sana keessaa garuu hagami fuuneetoo akka dhaloonni itti fufu taasisna kan jiru suni akka kuufamee taa'uuf bifa sanaan bahee jechuudha. Kan biraa qorannoowwan garaagaraa afoola wajji wal qabsiisan especially iyyeenya kana yuunivarsiitii Ambootti diddaa afoolaloo salaalee kan jedhu wajji wal qabsiisee ibsa afoolaloo salaalee diddaa ibsachuu irratti waan jiru wajji wal qabsiisee even akka kitaabatti jijjiiramu. Maaliifin waa'ee seenaa Oromoon keessa ture kaasa. Background isaa wajji wal sitee literature jiru wajjin ragaa jiru wajji wal qabsiistee gaafa kaastu diddaan ture suni duuba isaa irraa maaltu jira kan jiru ragaa jira. Ragaa sun immoo hawaasni Oromoo gaafa cunqurfamu gaafa aadaa isaa irraa mulqamuuf jedhu gaafa afaan isaa irraa mulqamuuf jedhu akkamittiin afwalaloodhaan sana ibsatee ofirraa faccisaa ture. Garaa nagaatiin garaa ogbarruutiin kan jiru san of keessatti qabata waan ta'eef sanarratti xiyyeeffatee baay'inaan ogbarruu qorannoowwan haga ammaatti hojjechaa ture baay'ee isaa waa'ee afoolaa wajjin wal qabata. Afoolawwan garaagaraa waa'ee dubartootaa wajjin wal qabsiisee kana malees meeshaalee aadaa yookiin immoo ulfoo sirna fuudhaa fi heerumaa warratti raawwatamu wajjin wal qabsiisee even durduriiwwan garaagaraa wajjin wal qabsiisee ijoolleen akkamittiin ittiin gabbachuu danda'u kan jedhu irratti qorannoowwan afoola irratti xiyyeeffatee raawwatamu of keessatti qabatee qorannoowwan garaagaraa dhalootaaf bu'aa buusuu danda'an irraa barachuu danda'an kana malees gara fuulduraatti immoo akkamittiin kanaaf irratti hojjetamuu danda'a kan jiru wal qabsiisee sussuun haga ammaatti hojjetee jira jechuudha. Mee kitaaba kee keessatti gaaffii kiyya dhumaatiin dhimmoota ijoo kitaaba kee keessatti ati kaaste irraa baratamuu qaba jedhu waan muraasa irraa nu kaasa. Kitaaba koo keessatti seeneffamoota keessatti wanni jiru naareetiviidha. Akkamitti seenaa darbe sana tokkoffaa waan dhugaa ta'uu danda'a. Lammaffaa immoo waan fakkeessee hawaasni sana ittiin dhaloota barsiisuuf achi keessatti fayyadamu barsiisuu akkamittiin dhaloota cimsuu aadaa isaanii akka qabatan akkamittiin taasisuu danda'a waan jedhu sana bashannansiisuudhaan of keessatti qabata. San keessaa qabiyyeen ta'e wayii waa'ee seenaa Taaddasaa Birruu kaasa. Seenaa goototaa achi keessa jira. Seenaa Taaddasaa Birruu haga qabsoo maatii isaarraa kaasee ofiisaatiif aarsaa itti ta'uutti. Maal of keessatti qabata kan jiru guutummaa isaa gabaabsee achi keessatti ragaa wajjin ka'ee jira. Sun achi keessa paartii san keessaa natti tolaana. Qabsoo keessatti maaltu dhiibbawwan akkamitti irra ture dhiibba san keessatti akkamittiin injifatee ture isheen immoo dhumarratti akkamittiin aarsaa ta'e kan jedhu waa baay'ee of keessatti qabata waan ta'eef paartii sun natti tola kutaan sun jechuudha. Hayyee akka waliigalaatti mee dhimmoota afoolatiinis ta'ee dhimmoota afaanitti wal qabsiste dhaamsa fi yaada hawaasa dhaggeeffattoota keenyaaf qabdu yoo jiraate. Hayyee mata duree keenya wajjin wal qabsiisee akkuma dursa sii kaase jalqabarratti gaafa kaasnu wanti tola argatte al tokko warqeen of harkaa qaban meetii namatti fakkaatu yookiin immoo madaaba namatti fakkaataa jedhan. Kanaaf warqee of harkaa qabdu akkamittiin kunuunfachuu dandeessadha. Akkamittiin dhaloota alatti dabarfachuu dandeessadha. Dhaloonni kun of beekuu qaba. Daran of beekuu qaba. Eenyummaa isaatti cimuu qaba. Afaan isaatti aadaa isaatti cimuu qaba. Qormaanni kamiyyuu yoo mudate chaalenjiiwwan kamiyyuu yoo mudatan akkamittiin keessa darbuu danda'a jedhee itti yaaduu qaba. Akka dhaloota darbee sana jechuudha. Akka Hacaaluu Hundeessaa, akka Taaddasaa Birruu, akka Jeneraal Waaqoo Guutuu, akka hayyuuwwan nuti kaasnee fixuu hin dandeenye of keessatti qabatee seenaan kaasu sannii wajjin wal qabsiisee Baalchaa Saafoo, Dajaasmaach Baalchaa Saafoo tokkoffaa iddoo dhaloota kootiiti seenaa Adawaa wajjin wal qabsiisee ture. Akkaataa kamii yeroodhaan dhaloonni isa yaadata kan jedhu achi keessatti ni ka'a. Kanaaf hayyoonni Oromoo nuti lakkoofneen fin seenaan hin dubbanneef nuti akkamittiin dubbannee fi beeksisuu dandeenya kan jedhu gahee dhaloota kanaati. Already isaan darbanii jiran seenaa kaanii darbanii jiran seenaa sana immoo akkamittiin nuti itti fufsiisna kan jedhu dhaamsa kooti jechuudha. Hayyee ulfaadhu yeroo keetirraa fudhattee waan waliin turtii gooteef. Atis wanni na keessa jiru ergaa dabarsuu danda'a jettee waan na affeerteef guddaa galatoomi siin jedha. Hayyee ulfaadhu. Hayyee kabajamtoota hordoftoota JMN kun qophii waarii JMN karaa foddaa Prime Media sa'aatii fi guyyaa isaa eeggatee isin bira gahaa jirudha. Qophicha torbee kanaaf qabanne
asumarratti kan goolabnu ta'a. Qophicha kana Salalee Yuunivarsiitiitti barsiistuu afaan Oromoof ogbarruu akkasuma qorattuu san qofallee osoo hin taane barreessituu Hurrumee Daggafaa waliin turtii goone. Qophiin keenya har'aa asumarratti goolabnee nagaatti isiniin kan jedhu ani Rabbirraa Leenjisaati. Ogeessi kaameraatiif teeknishaalli Daawit Tashoomatii fi daawwan nu waliin turtii godhanii haga torbee qophii biraatiif keessummaa biraatiin walitti deemnutti nagaatti turtii gaarii ulfaadhootillee.